Yooyyaa bitootessa 14 bara 2022 Ashamaar Kafuunee hordoftoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu har'aa waliin anjiksaa sirnaati. Dursa hangafoota oduunan eegala. Muddamni Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6tti mudate jabaatee itti fufe. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Filixaa waraana Bilxiginnaa leeluun 119 ol ajjeesuun 19 ol fayyaatti booji'uun dhaga'ame. Waraanni Bilxiginnaa Wallagga Ba'aa fi Qellee Wallaggaatti namoota 3 yoo ajjeesu namoota 2 ammoo madeesse. Baalee aanaa madda walaabutti hongeen lubbuu namaa gaaga'utti ce'e. Finfinnee giddugala aadaa Oromootti kitaabonni Dr. Asafaa Tafarraa Dibaabaan barreeffaman 2 eebbifaman. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa naannoo Benishaangul godina Matakkal aanaa gubaatti torban tokko dura raawwate humnoonni nageenyaa mootummaa raawwachuu hime. Kunneen hangafoota oduu turan amma bal'ina oduuttan darba. Muddamni Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 keessatti mudate jabaatee itti fufe. Tibba darbe barattoonni Amaaraa mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 keessatti waraqaa arrabsoo sanyummaa barattoota Oromoo arrabsu mooraa keessa facaasuu wal qabatee barattoonni Oromoo fincila kaasuun hiriira nagaa ba'uun ni yaadatama. Pireezidaantiin mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 rakkoo uumame sanaaf furmaata kennuu dhabuun bitootessa 12 bara 2022 halkan sa'a 4tti barattoonni Amaaraa meeshaa qara qabuu fi dullaa guurratanii doormii barattoota Oromoo caccabsuuf yaalanis barattoonni Oromoo dura dhaabbachuu yeroo ofirraa deebisan poolisiin federaalaa barattoota Amaaraa irra goruun reebicha raawwataniin barattoonni Oromoo hedduun akka miidhaman barattoota moorichaa Gadaa Miidiyaa Neetwork dubbise nuuf himan. Walitti bu'iinsi kun itti fufuun bitootessa 13 bara 2022 kaleessa galgala ijoolleen Amaaraa doormii barattoota Oromoo deemuun reebicha raawwachuuf yeroo jedhanitti barattoonni Oromoo ofirraa ittisuu yoo yaalan poolisiin federaalaa ammas gidduu seenuun dhukaasa banuun ijoollee Oromoo hedduu reebuun kaanis qabanii hidhuun halkan mana hidhaatti reebaa bulan jedhu barattoonni miidhaman hedduu ta'us odeeffanneerra. Akka barattoonni Oromoo moorichaa jedhanitti sababa rakkoo nageenyaatiif qobaa deemuun hin danda'amu. Keessumaa barattoota shamarranii Oromoo ta'an irra miidhaa cimaa fi doorsisa guddaatu ga'aa jiras jedhu. Bulchiinsi yuunivarsiitichaa jala hanga oliitti leellistoota sirna nafxanyaan kan guute yoo ta'u akka walitti bu'iinsi hin uumamneef wantoota walitti bu'iinsaaf sababa ta'an kanneen akka alaabaa lummuttii qabachuu naxalaa alaabaa lummuttii qabus mooraa keessatti uffachuu hin danda'amu jechuun beeksisa baasee ture. Haa ta'u malee barattoonni Amaaraa yeroo alaabaa sana qabatan seera baasee hojiirra oolchuu dhabuun yuunivarsiiticha dubbiin kun akka babal'atuuf sababa ta'eera jedhu barattoonni. Haalli yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 hedduu yaaddessaa yoo ta'u barattoonni Oromoo hedduun miidhamanii yaalallee dhorkamaa jirus jedhu maddeen keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Filixaa waraana Bilxiginnaa leeluun 119 ol ajjeesuun 19 ol fayyaatti booji'uun dhaga'ame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Buttaan Jaagamaa Badaanee bitootessa 12 bara 2022 godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo bakkoota Galaan Waddeessaa Dikii fi Haruu Ciroo jedhamanitti tarkaanfii waraana Bilxiginnaa Riippaabilikaan Gaardii jedhaman irratti fudhateen 83 ol ajjeesuun hedduu yoo madeessu kilaashii AKM 83 baazuqaa tokko bireenii yookaan falfaloo 3 sinaayiperii tokkoo fi rasaasa gosa garaagaraa yoo hiikkatu waraana Bilxiginnaa 19 ammoo fayyaatti booji'u ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Buttaan Jaagamaa Badaanee beeksise. Ittuma fufuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Cibraan Meettaa Bargaa humni furgaatuu laga Mogor bitootessa 13 bara 2022 godina Shawaa Kaaba Lixaa qarqara magaalaa Jalduu ganda Qooricha Dheeraa jedhamutti waraana Bilxiginnaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoof deeman irratti tarkaanfii guddaa fudhateen 30 ol ajjeesuun kaanis yoo madeessu meeshaawwan gosa garaagaraa sikkachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo humna furgaatuu laga Mogor beeksise. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bitootessa 12 bara 2022 godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaa ganda Boondaa'oodin Dangil jedhamutti tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhateen loltuu PP ajjeesuun kaan madeessu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksise. Gama Bilxiginnaatiin haga oduu kana qindeessinetti waa'ee lola kanaa wanti jedhameen jiru. Waraanni Bilxiginnaa Wallagga Ba'aa fi Qellee Wallaggaatti namoota 3 yoo ajjeesu namoota 2 ammoo madeesse. Waraanni Bilxiginnaa bitootessa 12 bara 2022 godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuu ganda Caffee Guddinaa bakka Noolee jedhamutti dargaggoo Alamaayyoo Dassaalee Abbabaa jedhamu badii tokko malee rasaasatti roobsuu yoo ajjeesan namoota iyya dhagaanii birmatan keessaa ammoo maanguddoo Gammadaa Wiirtuu jedhamanis ajjeesuun obbo Dureessaa Sanyii fi obbo Taakkalee
Moosisaa jalaa immoo loon 10 ol akka saaman maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoork nuuf himan. Namoonni ajjeefaman kunneen siyaasa keessaa qooda kan hin qabne akkasumas hawaasa keessatti jaallatamummaa guddaa kan qaban yoo ta'an badii qabaatanii osoo hin taane maqaa Shanee Gargaartu jedhutti maxxansuun ajjeessanis jedhu. Oduma wal fakkaatuun waraanni Bilxiginnaa Bitootessa 12 bara 2022 godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan ganda Mojoo bakka Amuumaa jedhamutti mana nama obbo Raggaasaa Abbabaa jedhamu halkan bakka isaan ciisaa jiranitti cabsanii itti seenuun haadha ijoollee kan taate Surraanee Raggaasaa fi Misraaq Raggaasaa rasaasaa yoo rukutan Mitikkuu Tasfaayee Abbabaa ammoo cuubeedhaan garaa irraa akka waraanan maddeen keenya nuuf himan. Namoonni rasaasaan rukutaman kunneen hospitaala Gabaa Roobiitti yaalamaa turan illee Aadde Surraanee Raggaasaa guyyaa har'aa Bitootessa 14 bara 2022 lubbuun ishee akka darbe Gadaa Miidiyaa Neetwoork odeeffateera. Ittuma fufuun Bitootessa 12 bara 2022 godinuma Qellem Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan ganda Tuulama Canqoo keessatti waraanni Bilxiginnaa qabeenya uummataa qarshii 500,000 fi midhaan callaa hedduu akka saaman maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoork nuuf himan. Baalee aanaa madda walaabutti hongeen lubbuu namaa gaaga'uutti ce'e. Godina Baalee aanaa madda walaabutti balaa hongee mudate lubbuu namaa fi beeyladootaa darbaa jira jedhame. Torban kana keessa gandoota beelli kun itti hammaate keessatti daa'imman 3 lubbuun darbuu odeeffanne. Jiraattonni godina Baalee aanaa madda walaabuu akka himanitti hongee mudateen uummanni aanichaa beela hamaaf saaxilamuun gara gaaga'ama lubbuutti cehaa jira jedhan. Torban kana keessa gandoota rakkoon kun itti hammaate keessatti daa'imman 3 fi beeyladoonni lakkoofsaan hedduu ta'an dhumanii jirus jedhan. Sababiin hongee kanaattis dhabamuu roobaa waggoota 3 darbanii ta'uutu himama. Hongeen aanichatti mudatee jiruu fi jireenya hawaasichaa qormaata jabaa keessa buusee jiraachuu kan himan jiraattonni haalli jiru akka yaaddessaa akka ta'e himaniiru. Hongeen beela hordofsiisaa jiru kun naannichatti to'annoon ala ta'aa jira kan jedhan jiraattonni keessumaa gandoonni tokko tokko haala garmalee hammaataa keessa jiru jedhan. Aanicha kanneen akka Araajii, Bariisaa Goobelee, Madhichoo, Qoloo Jawwee, Warree fi gandoonni hafan muraasni gandoota sadarkaa hamaarra jiranidha. Jiraataa ganda Araajii kan ta'e Abdoo Ismaa'il abbaa maatii 15ti. Maatii dhiisee waan nyaatan barbaade bahee dhukkubsachuu fi daa'imman torbee kana keessa du'an keessaa tokko kan isaa ta'uu dubbata. Gargaarsi midhaan nyaataa hamma tokko uummata Baalee Roobee irraa guuramuun gara kantiibaa magaalaa Roobeetiin qaqqabee turuu jiraattonni eeranii ta'ullee gargaarsi kun gahaa miti jedhu. Jiraattonni qaamolee dhimmi ilaallatu hundarraayyuu deeggarsaa tattamaa akka barbaadan dhaamanii jiru. Maddi OMN Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti kitaabonni Dr. Asafaa Tafarraa Dibaabaan barreeffaman 2 eebbifaman. Kaleessa Bitootessa 13 bara 2022 handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti kitaabonni Dr. Asafaa Tafarraa Dibaabaan barreeffaman 2 kan mata dureen isaanii Edas Edanasii fi Danaa jedhaman eebbifamanii ooluu Gadaa Miidiyaa Neetwoork hirmaattota eebbichaa irraa odeeffateera. Eebba kitaabaa kanarratti hayyoonni, barreessitoonni, aartistoonnii fi uummanni Oromoo bal'aan kan argaman yoo ta'u sirni eebba kitaabichaa haala ho'aadhaan geggeeffames jedhu. Dr. Asafaan haasaa waltajjicha irratti taasisaniin kitaabonni Edas Edanas jedhu bara 1997 maxxanfamee kan ture yoo ta'u kitaabni Danaa jedhu ammoo bara 2000 maxxanfamee dubbistoota bira ga'anii turuu ibsuun irra deebi'anii akka maxxansaniif kan isaan kakaase amma gabaa irraa baduu isaa fi dhaloota ammaa bira akka ga'u barbaadeen jedhan. Dr. Asafaan hayyuu og-barruu yoo ta'an afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaan kitaabota 12 ol barreessuun maxxansiisaniiru. Kitaabonni kaleessa eebbifaman kunneenis qabiyyeewwan isaanii asoosama gaggabaaboo fi kuusaa walaloodha. Eebba kitaabaa kana irratti uummanni galma Giddugala Aadaa Oromoo guutuun bifa hawwataa ta'een eebbifamee ooleera. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ajjeecha naannoo Benishaangul godina Matakkal aanaa Gubaatti torban tokko dura raawwate humnoonni nageenyaa mootummaa raawwachuu hime. Ibsa komishinichi gaafa dilbataa ba'e ajjeechaan suukanneessaa namoonni nagaa itti gubaman dafee qoratamee itti gaafatamummaan akka jiraatu gaafateera. Taateen reeffa gubuu akkasumas nama tokko jiraa isaa gubuun kan raawwate humnoota nageenyaa mootummaa fi hirmaannaa namoota kaaniin ta'uu mirkaneesseera jechuun ibsa baaseen beeksise. Ajjeechaa kanaaf ka'umsa kan ta'e guyyaa tokko dura haleellaa hidhattoonni raawwatanii yoo xiqqaate humnoonni nageenyaa fi namoonni nagaa 20 ta'an ajjeefamuu ta'us mirkaneesseera jedhe. Kana dura qondaalota olaanaa naannichaa gaafachuun ajjeechaa akka lakkoofsa Itoophiyaa gurraandhala 23 bara 2014 raawwateen namoonni 20 ajjeefamuu BBC'n gabaasee ture. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaa ajjeechaa raawwate balaaleffachuun qaamolee kana raawwatan seeratti akka dhiyeessu ibsa gaafa sanbataa baaseen ibseera. Komishinichi ajjeechaa kana murtee seera malee ajjeesuu akka ta'e ibsa.
Viidiyoon ajjeechaa lammiilee nagaa kun miidiyaa hawaasummaa gubbaa naanna'aa ture. Rifaatuu kan uumee fi namoonnis balaaleffataa turan. Komishinarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa humnoonni nageenyaa seera cabsaa mul'achuun isaanii namni seerarraa amantee akka dhabu taasisa jedhan. Mootummaan ajjeechaan kun naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Gubaa ganda Ayisid jedhamtutti tibbana akka raawwatame hime. Ibsi mootummaa garuu akkaataa ajjeechaan raawwatee fi qaamolee kana raawwatan ifatti hin ibsin. Addi Bilisa Baasaa Uummata Tigraay ibsa baaseen ajjeechaa kana balaaleffateera. Dhaabi kun gama lixa biyyattii hidhattoota Gumuz deeggaru jechuun mootummaan ni himata. Maddi BBC. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qindeeffanne kanneen nagaa ammaatti hordoftan ture. Oduu biraa naga walitti deebinutti turtii gaarii.